Ijoollee kana beektuu laata? Har'a seenaa bareedaaf, seenaa gootaa, seenaa nama bohaarsu, seenaa nama jaallatamaa tokkoon isinitti hima. Seenaa aartistii fi goota keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa Boonsaan isiniin gaa hamma dhumaatti isinis na caqasaa. Aartistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Aadde Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Lixa Shawaa magaalaa Ambootti dhalate. Aartistii Hacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Hacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Hacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, akaakayyuu isaa biras jiraateera. Akaakayyuu isaa waan jaallatuufis mana barumsaa dhiyoo dhiisee kan naannoo mana akaakayyuu isaa jirutti fagoo deemee barachaa ture. Kun immoo jaalala inni maatii isaaf qabu agarsiisa ture. Maatii isaa hedduu akka jaallatu nama hubachiisa. Amboon magaalaa Oromiyaa Finfinnee irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaattee argamtu yoo taatu, goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Hacaaluun ijoollummaa isaa irraa kaasee maatii isaaf, uummata isaaf quuqama qabaachuu isaa kan dubbatan hiriyoonni isaa bara 1995 wayita barataa turetti uummata isaaf falmuuf ol jedhee fuuldura hiriira ture. Mirga isaa falmachuuf, dhugaaf haqa saba isaa kabachiisuufis ni morma ture. Ijoollummaa irraa kaasee fedhii inni muuziqaaf qabu olaanaa ture. Haa ta'u garuu abbaan isaa obbo Hundeessaa irraa fudhatama hin arganne ture. Abbaan isaa obbo Hundeessaan ilmi isaa Piroofeesara yookaan Dooktarii akka ta'uuf hawwu waan ta'eef weellisaan goolan qabu gooloo malee jechuun qaanessu ture. Garuu fedhiin isa keessa jiru lola abbaa isaatiin hin daangeffamne. Yoo maatii biraa ba'ee loon tiksu afaan isaa guyyaa guutuu guungumaa oola. Ijoollummaa irraa kaasee sirba Daawwitii Mokonnooniif sirba Sayyoo yookaan Tsaggaayee Dandanaa sirriitti weellisuuf akka isaan hordofuuf jaallatu dubbata Hacaaluun. Sirba Daawwitii Mokonnoon kan farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwite si nyaachisanii jedhu afaan isaa irraa akka hin buufne dubbata. Yeroo kanatti Hacaaluun weellisuu malee akkamitti akka walaloo fi yeedaloon barreeffamu gonkumaa hin beeku ture. Hacaaluun weellisaa qofa miti. Egaa Hacaaluun gootadha dhugumatu. Meeshaa muuziqaa hedduu taphachuu ni danda'a. Kun immoo jaalala inni aartisaaf qabu agarsiisa. ጊታር እጫወታለሁ፣ ክራር፣ ኪቦርድ እነዚህን እሞካክራለሁ። አርቲስት Hacaaluun kana qofa miti. Inni dookteera ta'ee biyya kana jijjiiruu kan danda'u akka ta'e hiriyoonni isaa isatti himu turan. Wayita barataa turetti miira inni qabu muuziqaa ta'us uummata isaaf dursa laata ni mormaaf. Kanumarraa kan ka'e bara 1995 wayita barataa sadarkaa lammaffaa turetti umurii waggaa 17tiin qabamee mana hidhaatti darbatan. Hacaaluuf karchalleen Amboo mana barumsaa cimaa ture. Achitti hojii jajjabduu lammii isaa mirga isaaf dubbatee hidhame waliin wal argee qabsoon maal akka ta'e achii bare. Jireenyis maal akka ta'e hundumaafuu Hacaaluuf manni barumsaa lammataa achi akka ta'e hima. Yeroo karchallee Amboo turetti namoota maqaa ofii barreessuu hin dandeenyeef akkasumas waa dubbisuu hin dandeenye bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota ga'eessotaa jalqabsiise. Namoota baay'eefis wabii jireenyaa ta'ee ture. Hacaaluun waggoota 5 karchallee Ambootti yoo dabarsu abbaa fi hiriyaa isaa qofaa deddeebi'ee isa gaafachaa turan. Abbaan koo jedha Hacaaluun yoo mana hidhaa dhufu jabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraati naan jedha ture jedha. Anis jajjabina isaan naaf laatan qabadhee jabaadhee hojjedhe jedha. Hacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee muuziqaa isaa namoota waliin mana sirreessaa keessa jiraniif yoo sirbu namoonni isa faana imimmaan isaanii buusu turan. Inni sirbuu malee qabiyyee isaaf hin cinqamu. Yeedaloon isaas yeroo miira sana keessa galu ofii isaa naaf dhufa jedha ture. Waan isin ajaa'ibu
sirba albeema isaa jalqabaa kan mata dureen isaa Sanyii Mootii jedhu keessatti sirboota 9 mana hidhaa taa'ee barreesse. Walumaa galatti albeema jalqabaa mana sirreessaatti xumure jechuun ni danda'ama. Turtii waggaa 5 booda bahee achii ka'ee Finfinnee gale. Achittis qabanii torban tokkoof maakkalaawwiitti hidhan. Hamma tokko bilchaatee akka ba'u godhe. Waan hundaa ofii kennuudhaan akka raawwadhu na taasise jedhe Hacaaluun. Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filatetti hin amanu. Daandii isaa barumsa akka ta'u yaalanis hin taane. Isaanis innis yaada hin kaasne gammachuu hin qaban jechuun moo miti. Sirba weellisaa hangafaa Wasanuu Didoo jabbiloota koo gaafa sirbe guddaa gammadan. Ilma abbaa caalitti fudhatan. Guddattu ilmi kee reefuu sirbite jechuu isaanii harmee isaarraa dhagaheera. Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaalchisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromooti. Hacaaluun sirboota miira namaa to'atan hedduu uummata Oromoof gumaacheera. Walumaa galatti aartistii Hacaaluun albeema 3 uummata Oromoo biraan ga'uun jaallatamaa fudhatama hedduu argateera. Kanneen keessaas walleewwan albeema isaa bara 2009 bahan keessaa kan mata dureen isaa Sanyii Mootii jedhu uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatama guddaa argate. Galaanni gibee guutus laktuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibii nama deemsisa. Itti aansuunis bara 2013 maxxansa haaraa albeema jabaa waa'ee keenya jedhu uummata isaa biraan gahee jaallatamaaf fudhatama guddaa uummata Oromoo biratti argate. Albeemota kanaan ala yeroo as dhiyoo kanatti sirba qeenxee maalan jiraa jedhuu fi maalan jiraa maalan jiraa yaga maalan jiraa caccabsee na nyaatee jira. Ani jiruu walii ani jiruu yaga ani jiruu kutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga maalan jiraa caccabsee na nyaatee jira. Jirra jedhu gurra uummataan gahuun fudhatama olaanaa argateefii jira. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Sirboonni isaa daawwatamuun iddoo olaanaa kan qabatanidha. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle seenaa uummata Oromoo keessatti sirbi YouTube irratti miliyonotaan daawwatame kan jalqabaa Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa ture. Maarree kana qofa miti. Aartistii Hacaaluu Hundeessaa hanga gaafa guyyaa lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqottutti aartii Oromoof gatii guddaa baasee irra ture. Bara 2014 albeema isaa isa dhumaa maal mallisaa jedhu uummata Oromoo bukkeedhaan gaheera. Yeroo kana inni lubbuun jiraachuu baatus jaallattoonniif maatiin Hacaaluu sirba isaa kana uummata Oromoo bukkeedhaan gahaniiru. Sirbi kun kan baay'ee nama hawwatudha. Weelleewwan ajaa'ibaati. Weelleewwan qabsoo, weelleewwan jaalalaa, weelleewwan garaagaraa hedduu of keessatti qabata. Yeroo kana dhaga'u uummanni Oromoo hundinuu ni garmaama, ni guggubata, dudubbachuu barbaada. Sababiin isaa Hacaaluu ni jaallata. Weelleewwan isaa immoo uummata Oromoo ni bohaarsu, ol kakaasu. Isan ni gaddeesu, gammachuu itti horu. Hamilee yeroo inni kutatu ni jajjabeessu. Kanaaf Oromoo biratti Hacaaluun nama jaallatamaaf nama seena qabeessa ture.
Hacaaluun qabsoos muuziqaas akkasuma ijoollummaan jalqabe. Aartisti Hacaaluun gaa'ila isaa kan wajjiniin dhaabate jaalalli isaa jaallatamtuu aadde Faantuu Damsoo jedhamti. Ogeettii fayyaa yoo taatu aartisti Hacaaluu waliin jaalalaan waggoota hedduu lakkoofsisteetti. Isheen har'a haadha ijoollee sadiiti. Ijoollee sadii babbareedduu aartisti Hacaaluu Hundeessaatiif deesseetti. Diiganii gaaya kana gaya diigamuu malee nu waan addaan banee nu addaan ba'u malee yoo itti haadha shoo'ee hin beekne saboota qabaan siiqanii dakkeet nu baasan dahayi. Kalanetia. Ya. Kotiyo pangida. Napita tisha. Kalanetia. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'u malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraay. Hacaaluun sirba albeema isaa jalqabaa irratti oolmaa kee jedhu isheef akka weellise dubbata. Yeroo ani hidhaa Karchallee Amboo turetti torbeen deddeebitee na gaafachaa kan turte waan ta'eef isheef ni xinnaata jedha. Sirbi kun oolmaa keetu ulfaate isa jedhu ture. Oolmaa keetu ulfaatee ka anaaf feenaa oolte rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduu sillee aansinee hirraanfadhu. Maarree kana qofami sirba albeema isaa sadaffaa keessattis galatoomii haadha wabii kan jedhu dabalataan isheef weelliseera. Galatoomi 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 Faantuu Damsee aartistii Hacaaluu Hundeessaaf lafee dugdaati. Isheenis gootadha. Haadha Oromooti. Aartistii keenya jaallatamaa kanaaf immoo lafee dugdaati jabeessitee dhaabdeetti. Waa marataatee fi golgiteetti. Haadha ijoollee isaati. Haadha wabiiti. Kanaafiyyuu haati warraa aartistii Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damsee uummata Oromoof Oromiyaa irraa galata guddaa qabdi. Nutis galatoomii jechuun barbaanna. Galatoomi 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 Yeroo ammaa kanatti aartistii Hacaaluu Hundeessaa lubbuun jiraatee jaalala uummanni Oromoof ilmaanni Oromoo isaaf qaban sabni Oromoo akkamitti akka isa jaallatu utuu argi inni iyyuu baay'ee gammada. Uummati Oromoo aartistiif goota keenya kana baay'ee jaallata. Goota kabajamaa, goota seena qabeessa, goota dhugaaf falmatu, goota seenaa beeku. Hayyuudha inni, beekaa namaa, jabaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e aartistiin keenya jaallatamaaf gooti keenya kun nuyiif faajjii keenyadha. Nuyiif ibsituu eenyummaa keenyadha. Aartistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa baay'ee jaalladha. Dhuma irratti aartistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa shira dabaa irratti xaxameen addunyaa kanarraa lubbuun isaa darbite. Guyyaa hamtuu ture. Guyyaa uummanni Oromoo guutuun iyye. Guyyaa beekaa keenya of gudduudhaa dhabne.
Weellisaa beekamaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa akka lakkoofsa faranjootaatti waxabajjii 29 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 22 bara 2012 galgala sa'a 3:00 irratti magaalaa Finfinneetti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Guyyaa hamtuu turte. Guyyaa uummati Oromoo hundumtuu iyyee mankaraaree hedduun immoo lubbuu isaatti dhabe. Goota isaa jaallatu of biraa dhabee aarsaa guddaa itti kaffaletu. Egaa qabsaa'aan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Hacaaluun Oromoof Oromiyaaf qabsaa'e, dhugaaf qabsaa'e, lammii isaa bilisoomsuuf qabsaa'e. Akkas jedhe, dhugaa rimminyaatu ani Oromoof qaaliidha jedhe. Maarree dhuguma inni nuuf qaaliidha. Goota seenaati. Goota seenaan hin dagannedha. Hayyuu keenyadha. Aartistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa baay'ee si jaallanna. Rabbi riikee jannata nuuf haa kaa'u. Galatoomi ati goota keenyadha. Si jaallanna. Karaa deemtuun wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna baalchaa saafoo haasofna. Waa'ee balaa haasofna balaa zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna. Waa'ee abdiisaa haasofna abdiisaa hagaa haasofna. Adamsituun hin wacci karaa deemtuun hin wacci waa'ee leencaa haasofna waa'ee leencaa haasofna. Ijoolleen baalchaa jirtu jirra kana. Riqicha ragaa waamaa. Riqicha ragaa waamaa riqicha. Egaan ijoollee har'a seenaa baay'ee namatti tolu, seenaa bareedaa akka dhageessan gonkumaa shakkii tokko hin qabu. Seenaa kanarraa waan lama barattu jedheen amana. Tokko akka Oromummaa keenyaatti hiikni furmaati inni jalqabaa garbummaadhaa ba'uuf tokkummaa akka ta'e isinitti agarsiisa. Aartistiin keenya jabaan, aartistiin keenya kabajamaan kun yeroo hundumaa tokkummaa ilmaan Oromootiif dhaabbatee falma. Egaa yoo tokkomne malee har'as lammiin keenya hedduun miidhamaa utuu jiranii ilaaluun baay'ee nutti ulfaata. Egaa aartistii Hacaaluu Hundeessaa qofa miti. Gootonni akkasii goototi Oromiyaan biqilchite weellistoota jajjaboo hedduutu jira. Kanneen keessaa kan akka aartistii Eebbisaa Addunyaa, kanneen akka Usmaayyoo Muusaa, kanneen akka Daadhii Galaan, kanneen akka Alii Birraa gootota jajjaboo aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qabatan. Nuhoo Gobanaa namoota hedduu kan maqaa dhoofne fixuu hin dandeenye Oromoodhaaf gumaacha guddaa Oromiyaarraa immoo dadhabbii guddaa qaban hedduu qabna. Maarree isaan kanaan galatoomaa jenna. Kanaaf nutis jabaannee tokkummaa keenya cimsinee bakka jirru ijoolleen namni guddaan xiqqeerroof dargaggoon wal taanee tokkummaadhaan yoo qabsuuf mirga keenya kabachiisuu dandeenya. Haqa keenya galfachuu dandeenya. Dhugaa keenyas bulfachuu dandeenya jedheen amana. Yaadi koo inni lammaffaan har'a ijoollee taanuyyuu dhugumaan abjuuf mul'ata guddaa jireenya keenya keessaa qabna taanaan yeroo kamittiyyuu taanaan kaayyoof imala fuuldura keenya jiru ilaalle yoo jabaan yoo hojjenne yoo qo'anne yoo dubbisne milkaa'uu ni dandeenya. Qormaata kamiin keessayyuu galuu dandeenya. Qormaata kamiiniyyuu garuu mo'achuu ni dandeenya. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaada? Abjuuf mul'ata keessan har'aa kana dhugoomsuuf jabaadhaa hojjedhaa. Har'a baay'ee keessaniif abjuun ijoollummaa saayintistii ta'uu, injiinara jabaa kan biyya isaa ijaarsaan guddisu ta'uu, dookterii gaarii kan lammii isaa miidhame wal'aanu ta'uu barbaaddu ta'a. Egaa kanaafiyyuu har'umaa kaanee jabaannee yoo hojjenne, jabaannee yoo baranne furmaati isaa nu harka jira. Milkaa'uus ni dandeenya. Baay'een isin jaalladhaa. Nagaadhaan naa turaa. Seenaa biraa hangan qabadhee isinitti deebi'utti seenaa kana irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Sammuutti qabadhaa. Isinin jaalladhaa. Nagaa naa ta'a. Ururse give
Aje kosi gendatabe